Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan chaanaalii Hangaasuu Inspire har'aan tana gorsa akkaan nu fayyadu kan dandeettii dhokataa nu keessa jiru nutti agarsiisuu danda'u tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Kanneen haaree taatan saabskraayib godhuun maatii keenyatti dabalama. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo laayikii fi sheer godhuu hin dagatina. Silas namu malama namni seenan barreesse tokko nama khayrin sa addunyaarra wal geesse tokkos kan ammeenyi isaa biyya meeqa balleesse kan jallate jallina gadi dhaabee fageesse kan jibbaan dhalootatti gadda barfattu teesse jara kana lamaanii kan taarikni barreesse an ummata gaggaariin fakkeenya siif odeesse fudhu adiyyaan siif qopheesse dhaga'i. Amaloota coollee addunyaa kanarratti kaayyoo fi galma kee milkeessuuf si gargaaran keessaa inni tokko cichoomina. Jaarraa torbaffaa keessa namtichi maqaan isaa Sakkaakii jedhamu tokko seenaa akkaan nama barsiisu dhalootaaf gumaachee ture. Sakkaakiin umrii isaa ganna 30tti mana barumsaa galee barnoota isaa barachuu jalqabe. Haa ta'u malee Sakkaakiin nama akkaan mataa jabaatuu fi salphaatti barnoonni isaaf hin galle ture. Kanarraa kan ka'e barsiisotaa fi maatiin isaas tasuma milkaa'ina isaatiif abdii hin qaban ture. Ta'us garuu kutannoo fi cichoominaan barnoota isaa itti fufe. Akka tasaa guyyaa tokko barsiisaan isaa barattoota keessaa isa ol kaasee gaafii wayii gaafate. Sakkaakiinis gaafii isaaf dhiyaate kana deebisuuf ijibbaata hedduu godhullee deebisuu hin dandeenye. Inumaa deebisaan inni deebise faallaa waan gaafatamee ta'uu isaatiin barsiisaa fi barataan hundi daree keessatti kolfa itti dhuman. Sakkaakiin mudannoo kana fakkaatu qabaatus kutannoon isaa sirrii waan tureef barnoota isaa irraa duubatti hin jenne. Haa ta'u malee waggoota 10f haaluma wal fakkaatu kana keessa ture. Dulluma irraa kan ka'e humni isaatis laaffachaa dhufe. Osuma akkanaan jiru gaaf tokko Sakkaakiin barnoota isaa qo'achuuf yookiin immoo haffazuuf gara bosonaa deeme. Yeroo deemee achi ga'u waan tokko arge. Copha bishaan roobaa kan yeroo dheeraadhaaf dhagaa irratti dhimmisaa ture tokko arge. Itti siqee gaafa ilaalu cophni bishaanii laafaan sun dhagaa jabaa kana harriiqee mallattoo akka sarara wayii irratti mul'ise. Sakkaakiinis yeroo taatee kana argu akkas jedhee ofitti dubbate. Sammuun koo dhagaa kana caalaa hin jabaatu. Akkuma copha roobaa kanatti yeroo hunda cophni beekumsaa sammuu kiyya irratti kan dhimmisu yoo ta'e yoo xiqqaate hanga tokko ashaaraa hambisuu akkaan danda'u beekamaadha jedhee ofitti dubbate. Achumaan gara mana isaatti deebi'ee xiiqii addaatiin barnoota isaa qayyabachuu itti fufe. Dhumarrattis cichoomin carraaqqii fi tattaaffiin inni osoo abdii hin kutatin walitti fufinsaan taasise Sakkaakiin nama addaa geengoo ogbarruu addunyaa Arabaa ta'ee kitaaba akka barreessuuf isa dandeessise. Kitaabni inni barreesse kunis waggoota dheeraadhaaf kitaaba barataa ta'uudhaan manneen barnootaa keessatti tajaajiluu danda'eera. Qaalii koo ergaan koo kun yoo sitti tole laayikii sheer koppii linkii godhuudhaan hiriyoota kee biraan naaf ga'uu hin dagatin. Fayyaa naaf ta'i.